itti fixuudha jedheeti nama du'e poostii godhee jechaadha. Achi afaan jira manitti hiiksisee tana poolisiitti dhaqee kennee mana murtiitti dhiyeessanii jechaadha. Ay feesbuukii nama biraati jedhee tarkaa ba'ee maqaa isaatiin nama baay'eetu baafatee feesbuukii 5tu jira. Akkasitti kiyya kana jedheetoo harkaa ba'e garuu sanillee isumatu barreessee feesbuukii 2 qaba waan ta'eef seeruma biyya keessa jirtuyyuu hin beektu intalattiin tuni Suudaan suni I think natti fakkaataa shamarree Oromoo nama arrabsitu hin jirti miidiyaa kana gubbaarra tuni Suudaan santu qorichatti godhe natti fakkaate qoricha akkas ijaan jedhe rooba neebar Oromiffan dandeettu Amaariffan dandeettu akkami Oromoo jettan ማስታወቂያ ነው ጀጥሜ ጅዱራ ድረት ማስታወቂያ ጀጥስ እንጅርቱ አው ታብታብ ያረጋችሁ እና የጌታ ሰዎች ጌታ ይወዳችኋል ታብታብ ያረጋችሁ እና ኮፕሊንግ አርጉ ያ ያማ ተኑ ደደብሲሲ ኦሮሞ ነሞት አከሲሳን እንተን ያማ ፕሮፋይል ጎሬ ቶፊደታና ፋሲጋ ኢዶሳ ይረምቲ የሮ ቀብሶ ከሮሰን ቤከ ዩኒቨርሲቲ እና በረቱ እና እንተልቱኒ osoo jaarsa qabduu nama biraatitti heerumtee Ameerikaa deemtee san booda hiiktee too amma seessa hidhattee jaarsa ishii tan duraa sanitti deebitee jechaadha. Isatti deebiteet maal gooti daa'ima fudhattee waan galteefi birrii naa ergi daa'ima wannan itti waa goggodhuuf jettee too eenyudhaaf kenniti saniif kenniti jechaadha. Jaarsa ishii kaaniif kennite jechaadha durii sanii. Amma achi deebitee kun inni hiikee Ameerikaa kun inni hiikee booda hiikee taaksii oofuu eegalte. Taaksii oofuu eegaltee amma faannoo waliin dhaabbattee Oromoo irratti waan ishiin hojjechaa jirtu isinitti himaa jechaadha. Maqaan ishii naaf jedhama dentanii ilaaluu dandeessu. Roobalee guddisee. Eenyuun guddisa? Of guddisiyaati of guddisa. Anuma ikinoti foton tanishiti profaili kiyerera. Naga lebar na birati pakke buta sana. No. Nama bira kan kiya foto nani profaili godhadhee seene. Maal jette daawi? Bareeduma guddateeran torkii keessa sirreeffadhaan jedhan. Yaa ni torkii isaaniitti natti fakkaate. Amma maal jetti kaleessa fideen gadda anaaf daalachaa faannoo lakkee ta'u nu rukuchiisaa turte. Namicha paastara tokko seesistee paastarri sun maal jedha afaan Amaariffaatiin Oromoodha jedhe Wallaggaattan dhaladhee Booranattan guddadhee Oromoodha jedheetti afaan Amaariffaatiin sanuu Oromoon adda hiramee jira gandaanii amma Oromoo tan jedhamu hin jiru. Yooni maanyaa immoo ragaadhaan dubbata waan ta'eef ani nan amanaa. Yooni maanyaa waaqni hin jaalata waan inni hin jenne hin jiru. Ishiin thank you pastor jette. Achi deebi'anii immoo mana yooni maanyaa nam'anii hundi isaaniitu rikoordi godheen jira. Namni 8 gasti isaatti irra taa'ee ijoollee Oromoo Andu'aalam jaalattanii yooni maanyaa jibbuun hin danda'amu jedhu achi ta'anii nama 3,000 fuulduratti jechaadha. Warra kana godhuu jechaadha. Tuni amma durriyyeen tuni intalattiin tuni akkuma Maandeellaa kana kabajaa tan hin qabneef maatii ishiitiif kabajaa tan hin qabne ofii ishiitiif kabajaa tan hin qabne profaayilii ishii jala deematu ilaala bakka ishiin itti dhalatte Dambidooloo keessatti namni meeqatu dhume. Guyyaa takkitti sagalee taate fi hin beektu. Nuyi tan nu rakkise kan akkanaa kana Oromoo fakkaatanii too tan akkanaa kanaa jechaadha tan nu rakkise. Tan Oromoo jeequs naafanyaa waliin dhaabbatanii too. Ani amma daalacha waanuma inni yeroo tokko ijoollee ganda tokko arrabsuufanii isa dura dhaabbadhee isa arrabsa malee garuu isallee ta'ee too faannoo waliin dhaabbadhee isatti nu kaasu jechaadha. Anumatti Oromoo waliin ana isatti dhukaasa. Gandi Maandeellaa faanti tan akkanaati jechaadha. Maandeellaa tan ammoo maanoonan si tuqsiisuu baate afachaatiin agarta Maandeellaa. Biyyuma tokko keessa jirra. Sooretti baga nagaan nufte, daawwii baga nagaan nufte, obsine baga nagaan nufte, zaman baga nagaan nufte. Itti fufaame haasawaa isin warri shamarranii. Jalqaba irratti kennu keessatti. Waktu zaman. Agak. Why mau jadi
haasoftu kanatu na arsisiine bu'aan baay'eellee haasa'uun barbaanne. Akkuma nama ragaa itti qabutti lafaa ol ka'anii wanta hin taane haasa'uun afaan Oromootiin afaan keenyaan haasa'uun dammoo isin Oromoo ta'us baatti. Afaan Oromootiin dammoo waa'ee akkanaa kanaa Andu'aalam jechuun agartuu kennaa agartuu Oromooti osoo isiif galee waa'ee agartuu Oromoo afaan Oromootiin waan hin taane haasa'uun hin danda'amu jechuudha. Anam gaafii isii gaafannaan arrabsaa turte. Gaafii gaafadde malee isiin arrabsine arrabuu hin barbaadu arrabsuu hin barbaadu. Nu aadaa qabna ijoollee abbaa gadaati nama arrabsuu hin barbaannu. Yoo namni nurra deeme dammoo hin dhiisnu jechuudha. Inna gama Mandeelaani ishiin yaada haasofti waan ta'eef nuti jalaa qabuu dhiifneeni inni kun ishiin sammuu ishii sirrii minnaa fakkaate kanaafuu waan Mandeelaan haasoftu irra deebiteen dubbatiin ati filis maaliif ishiin yaada kan ishiin waan argite keessa seentee waan baatuuf nuti jalaatiin jennee waan beeknuuf haasaa ishii waan sirrii hin taaneef sin jechuu barbaadeen asumatti yoo xumurattee raattee galatoo. Galatoon isheen kanuma jechuu barbaade. Ayyeetti fufaa warri kaan. Amma akka haarawaatitti calqabanii jiru ajandaa kaleessa nama 3,000 fuulduratti ijoollee Oromoo gasteerra Yoonii Maanyaa 8 ol galcheet salgaffaan isaa ajandaa haarofti qananii Andu'aalam mana keessa amma eenyu Maandeelaan wanna jette beekatan callisee too akka isheen dubbattu gore Maandeelaan an jette sun eessaa dhageessee Yoonii Maanyaa nama 3,000 fuulduratti ijoollee Oromoo 8 gasteerra galchee maal jedhee qananii tan ajjeese Andu'aalamii akkamitti ajjeese mana irriibaa keessatti in darbinaan xarziin siree mataa rukutee achumatti haftee argitanii kana ishiin kana dhageessee dhufte too amma isumata ajjeesee anjettuuf kanaaf jechaadha agartanii sammuu abashaatiin Oromoon akkatti ishiin ajajamtu achi jalatti ijoolleen Oromoo baay'inaan Yoonii Maanyaa jalatti komentii soo kennan yaada maal jechaa akkas jechaa turanii jechaadha isumata akkas godhe kuni nama amansiisa duraan fooq irraa darbanii jedhanii darbeedhanii viidiyoo faranjii fida amma immoo mana irriibaa keessatti hin fooyyessani namni amanuu dinnan tan duraa sana hin fooyyessan amma fooyyessaniiti akka fakkaatu godhanii jechaadha amma nama doofa tokkotti hin fakkaataa jechaadha dubbiin akkasii kun mana irriibaa keessatti akkas godhee booda akka ati ni dhabneefi jedhanii too hiriyaan isaatti bilbileetti akkas godhee gadi darbee kana jedhanii too haasaa turanii jechaadha kaleessa. Argatanii ajandaa haarawa kana jechuun maal jechuudha isaan achiin jiran hin argine kana jechuun Oromoo kan ajandaa kennanii fi wal fichisiisuu argatanii akkuma kunoo amma namni kun justice for Andu'aalam jechuu eegalee kan miidhame justice for Andu'aalam jechuu eegalanii jechaadha maaliif akkas jedhanii ijoolleen Oromoo faana waliin dhaabbattee too Andu'aalam ajjeesuu qabnaa jedhanii wanna haasa'aniif jechaadha haqa intala tanaa eenyutu awwaale ijoollee Oromootu awwaale faana waliin dhaabbatee too akkanatti sagalee intala kanaa awwaalanii jechaadha maatiin isaanii kana hoo dhagahe amiliin isaanii akkamitti akka cabu ilaala Oromoomti nafxanyaa waliin dhaabbattu diinuma Oromooti ani amma nama bilsaginna balaaleffatu keessa tokko guyyaa tokko garuu faannoo waliin dhaabbadhee too Abiyyi faarratti duulee too hin beeku faannoon hundeedhas jibbite aniif Abiyyi siyaasan garaagarummaa qaban garuu faannoon hundeedhan Oromoon baduu qaba jettee too murteeffatte warri ilaalcha nafxanyaa qaban kun akkuma jiranii. Okay, soritti dubbadhu Biiniyaamiin bu'e itti fufaa namni biraa sagaleen kiyya hojii citaa jiraate konkolaataa keessa wannan jiruuf mana daawwishaa dubbadhu. Hayyee haa ta'u rakkina hin qabu yaanee nama keenyaa fi yoo ittiin galuuf gaafa fagaate galaa fi
dubbii kanallee gaafa calqaba duraa isaanii Andu'aalam irra duuluudhaaf Oromoon keenya mana yoonii maanyaa jala deemee yoonii maanyaa dhugaa nu baasaa minaamin jedhanii inni jibba Oromummaatti malee dhugaa erga yoomii dhugaa Oromoo baasa gaafa nuti jennu akkasii miti. Harallee wanti Andu'aalam irratti ijoollee Oromoo dubbisiisoo jiraate kan isaan naftanyaa jala goraniitoo mucaa kana achi qaban malee ijoollee lachuu nuuf tokko ilmaan Oromooti ilmaan takka. Garuu gocha isaa jala deemanii dhugaa akka waan dhugaa mucayyoo barbaadanii dhugaa mucayyoo kana awwaalee ijoollee keenya kan naftanyaa kana jala kaatu jechuudha. Erga yoomii naftanyaan gumaa uummata Oromoo baastii yoo nuti jennuuni uummanni Oromoo dhugaa dhoksu malee dhugaa baasuu hin beeku. Harallee ta'uu nuti dhugaa mucayyoo tanaa nuuf haa ba'u jechaa jirra. Garuu immoo otoo dhugaa mucayyoo bahee dhugaan Andu'aalam illee hin ba'a. Mee beekaa kamtu artistii kamtu haadha manaa isaa kan Andu'aalamitti bulfataa ture otoo jennee wal gaafanne yaani dhugaa kana sinuma dadhiisa. Otoo jaalalli akkana jiru hin miidhu. Otoo miidhes immoo Andu'aalamitti dhugaa hin baane nama hedduu haadha manaa isaa. Garuu immoo namni keenya waanuma kamiyyuu ta'ee naftanyaa duuba gorree dhagaa walitti hin guuru. Namni keenya yoo namni takka jaalataaf qabatee isaan akkamitti Andu'aalam Oromoo keessaa gana ba'ee artistii ta'ee gana mataa qabateedha kan isaan inaafaan isaan nyaachise durumayyuu uummanni keenya immoo kana hin beeku ximmireetuma akkuma argeen gadi ba'ee waan warra isaa hin malle gadi ba'ee dubbataa jechuudha. Kanatu harallee ijoollee keenya Andu'aalamiif sagalee ta'uu qaban jechuudha. Maaliif waan isaan naftanyaa duuba goranii Andu'aalamitti duudaniif malee nuti Andu'aalamii fi Qananii adda baafnee wanti nuti Andu'aalamiif sagalee taanee ishee garuu sababii ijoolleen keenya akkana godhaniif dhugaa mucayyoo kanaan maddee dhokachuu jira. Kanarraa otoo of qusannee natti tolaa jala deemu naftanyaa jala deemu dubbidduma arganii waan argan waliin borcuu waan akkasituun boodallee deemee dhugeen taane kana ogeetti itti Mee daawwishaa ol fidimee ijoollee gastii irra jiran sani ilaalla mul'isna waasaap irraa ol fidimee footoon si erge tokkotu jira. Yoo dandeesse ol fidi asirratti mul'isna. Ergeen jira. Haga nagaan nutti soritti. Jira. Duraan dursammoo mucayyoo baalagee kana asiin gashiin bakka roobale maalirraa argan nama tana baalagee namni meeqa nama dhiyeessa dhugaa rabbiitiif baay'ee nama dabbaruun ageeffa'u jala taa'ee ishee wajjin asirratti argamu isheerraa amma maayin wanni nu baran wanni isheen ergaan isheen dabarsitu maaliin Oromoof niitiin amaara baalagee kanarratti sammuu ishee hin hojjetu baalageen ofii dubbattee nama dubbistee safuuree nu cabsisiisti nullee miiral taane garsi gashiti ana kana fideeniin bakkan talatan dala baalagee salphuu jecha namni immoo nama mucaa kanarraa jibba mucaa kana yookiin immoo dhiigaan mucaa kanaa wanna isheen walirraa hin qabneef akkanatti dhibbaan baasufti. Qananii fi Andu'aalam irraa walitti aanu isaan lamaanidha. Garuu dhiiga waan qabnuuf dhiiga keenya waan ta'aniif hidhaanii irra 50-50 taanee haasaa jiru. Akkasitti nuyi Andu'aalam takkisi keenya haasaa hin jiru. Ijji keenya waan hin agarrellee taanaan borulee jira. So kanaaf waa baay'ee ishee argachitanii ajandaa biraa fi keenya baattanii gaariidha. Wanna biraan irraa haasuuf otoo jiru. Amma Andaawwiin maxxansite kana kaleessa mana yoonii maanyaatti mana yoonii miti mana isheen asiin jala jirti mucaa mana isheetti bananiiti jaalaltii sunirree Andu'aalam ajjeesuu isaa maaliin evidensiin keessan jettee gaafachaa turte dura morma isheedha isa itti sanaan booda uummata Oromoo gabbaate dhiifama gaafatte achiin booddee immoo kaleessa immoo kinoo ishii galchanii hin anaaftuun ishiin takkas jirti daarii kanarra kan jirtu ishee bukkeetuun meerii kan jaamtu tun Andu'aalam irraa owwuuf dhuftee bayasii jedhaniin ishee anillee jaalaltii sanii ani wani nagarree hin dubbabu ageessaniirtu anillee riikabbii isaan go'een jira hundi isaaniitu walitti deddeebi'an argite dhugaan inni qallatti malee hin baddu
haqa injirri mucaa kanarra kaanii inuma argatti takka takkaan teechee jirti viidiyoo ishee kan falmaa jiru moo kuushii jecha yeroo sanitti kan falmaa jiru isaa miti nuun jechuuf deemtaaree jijjiirrattee taqayyarshi jeenji intanaan jaallalti anjaame yooni maanyaniree taqayyarshi አንቺም ተቀየርሽ ይላል አንዱ ዓለም ላይ ሆን ይችላል ፎቶዎቿ የወጡት ፎቶዎቿ ምስክር ሊሆኑ አይችሉም ወይ ጀናን ፎቶ ሱኒናም ይብራይ የሙጨው ሰነከስኩ አንዱ ድረት ከንሺ ወጅንጅ ሱኒ ጀቴ ሶሪ አማን ሲፈታውን ታይኒቲ ሙጨቲን ድበርቲቲ ሮማን ጀረንቱ ሰኒን ቤታሚ ኒቤክ ማለት ሲቴ ልጁ ያላረገ ነገር አረገ ብላችሁ ፍርድ ቤት ያልተናገረ ነገር አንተታችሁ ነገራችሁ እሺ እኔ ለአማው ከንዱራን ዱበት